Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Dachee Itoophiyaa wangeelaan kan miidhagsan duuka bu'aa Kiristoos seenaa Abbaa keenya qulqullicha Tekle Hayimaanoot. Isaan amantiin mootiiwwan biyya lafaa mo'anii qajeelummaa raawwachaa abdii isaaniif kenname argatan. Afaan leencotaa cufanii humna ibiddaa balleessan. Qara billaa jalaa ooluun dadhabina isaaniidhaan jabaatan. Waraanattis humna qabeeyyii ta'an. Dubartoonnis du'oota isaanii du'aa ka'umsaan argatan. Warreen biroos fayyina soon argatiin du'aa ka'umsa caaltu argachuuf hanga du'aatti reebaman. Warreen biroos kanneen xiqqoosamuudhaa fi rukkutaman ta'uun kana caalaattis hidhaaf mana hidhaatti qoraman. Dhagaan rukkutamanii du'an, ni qoraman, magaaziidhaan baqaqfaman, billaadhaan qalamanii du'an. Hunduma dhiisanii gidiraa simachuun dhiphachaa gogaa hoolaa fi re'ee uffachuun naanna'an. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota birootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 33 hanga 37. Abbaan keenya qulqulluun Tekle Hayimaanoot ogummaa Waaqayyoof misiraachoo qulqulluu Mikaa'eliin dachee Itoophiyaa naannoo addaatti isaa jedhamtutti abbaa isaanii lubicha Tsaggaazi'aabiif haadha isaanii Egziyaariyaarraa bitootessa 24 gadameessa haadha isaaniitti hafuun muddee 24 bara 1197tti dhalatan. Dhalatanii guyyaa sadaffaa isaaniitti harka haadha isaanii irraa ol jedhuun kan abbaan isaanii mana qulqullummaatti jedhan Ahaduu Aab Qidduus, Ahaduu Waldi Qidduus, Ahaduu Wiituu Manfas Qidduus jechuun galateeffatan. Kana boodas akka sirna mana kiristaanaatti guyyaa 40ffaa isaaniitti yeroo cuubaman Fissihaa Tsiyoon jedhamanii moggaafaman. Hanga waggaa 7ffaa isaaniitti abbaa isaanii biratti barachaa guddachuun umurii isaanii waggaa 15ffaatti Phaaphaasii sanaa kan turan Abbaa Qeerros irraa duqqinnaa muudaman. Muudama fuudhaa argatan kanaan cimanii osoo tajaajilanii umurii isaanii waggaa 22ffaa irrattis abbuma dursinee kaasnee Abbaa Qeerros irraa aangoo lubummaa fudhataniiru. Aangoo lubummaa kanaanis abbaa isaanii waliin tajaajilaa turan. Kana booda abbaan isaanii yeroo boqotan wangeela irratti eenyuyyuu na waliin bu'uu kan barbaadu waan qabu hunda dhiisee fannoo isaa baatee na waliin haa bu'u kan jedhu hordofuun qabeenyaa jiru hundumaa warri harka qalleeyyiidhaaf kennuudhaan wangeela lallabuudhaaf deeman. Waaqayyo gooftaan keenya raajicha Ermiyaasiin gadameessa haadha isaa keessaa eegalee qulqullummaaf raajummaaf akkuma waamee abbaa keenya qulqulluun Tekle Hayimaanootis namoota Itoophiyaadhaaf duuka bu'aa ta'anii akka tajaajilaniidhaaf gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin filaman. Kana booda Itoophiyaa naanna'uun akka dandeettii namaatti waantota raawwachuudhaaf hin danda'amne raajiiwwan baay'ee raawwachaa wangeela Itoophiyaa guutuutti lallabuu eegalan. Bara 1219 hanga 1222tti waggoota 3dhaaf itti aansuunis bakka biraatti yoo 9dhaaf wangeela barsiisan. Abbaan keenya qulqulluun Tekle Hayimaanoot yeroowwan kana jireenya isaaniinis qabsoora guddaa raawwachaa turan. Kadhannaan yeroo hunda jabaa kan turanii fi yeroo hunda faarsaa daawitiif kadhannaa raajotaa geessaa kan turanidha. Faarsaa daawit tokko yeroo xumuran sagada si'a 10 sagadaa, kan itti aanu yeroo xumuranis sagada si'a 10 sagadaa turan. Haala kanaan qabsoora isaaniitti cimanii osoo jiranii guyyaa tokko sadaasa bultii 24 waan addaa raawwate. Qulqulluun Mikaa'el gara samiitti isaan geessuun luboota samii 24 waliin isaan 25ffaa ta'anii qodaa taanaa qabachuun Ahaduu Aab Qidduus, Ahaduu Waldi Qidduus, Ahaduu Wiituu Manfas Qidduus jechuun galateeffatan. Bara 1223 hanga 1234tti immoo kutaa Walaayittaa naannoo Daamoot jedhamutti waggoota 12f wangeela lallabuudhaan raajiiwwan adda addaa hojjechaa namoota baay'ee baay'atan xaa'otii waaqessuu irraa gara kiristaanummaatti warreen cubbuun deddeebi'an immoo gara hojii gaarummaatti deebisaniiru.
manneen kiristaanaas ijaarsisaniiru. Biyyuma kana keessatti muka diiyaabiloos irra buluun namoonni akka itti sagadan isaan taasisaa ture. Abbaan keenya qulqulluun Takla Hayimaanoot idda isheedhaan buqqooftee akka isheen badduudhaaf ishee taasisaniiru. Kana booda fedhaaf ajaja gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara Walloo deemanii gadaamii galan. Gadaamii sanattis hojiiwwan gad of qabummaa hojjechaa sirna monokkosoota abbaa Batsaloota Mikaa'el irraa waggoota 10f bara 1234 hanga 1244tti barachaa jireenya monokkosummaa jiraachuu eegalan. Itti fufuudhaanis bara 1244 hanga 1254tti gara gadaamii Hayiq Isxifaanos bakka abbaan Yesuus mo'aa jiraatu geggeessummaa qulqulluu Mikaa'eliin haroo sana akka lafa gogaatti irra deemaa ce'anii gadaamii sana ga'uun jireenya monokkosummaa jiraachuutti dhufan. Yeroo kana hojiiwwan gad of qabummaa wangeelaaf jireenya qulqullootaa keessatti ibsaman hojjechaa qabsuudhaan jiraachaa turan. Xumuraa irrattis abbaa Yesuus mo'aarraa qamisii monokkosummaa fudhataniiru. bara 1254 hanga 1266tti waggoota 12f gara gadaamii Abuun Aragaawwii Debre Daamootti deemuun jireenyaa fi qabsuudha monokkosummaa jiraataniiru. Yeroo sanatti bulchaa gadaamii sanaa kan turan abbaa Yohaaniirraa qoomii faskeemaa fudhachuun jireenya monokkosummaa qabsuudha isaa waliin caalaatti jiraachaa turan. Jireenya gadaamii Debre Daamoo xumuranii bakka biraa deemuudhaaf yeroo kaan monokkosoota gadaamii sanaa fi bulchaa gadaamichaadhaan geggeessaan isaaniif taasifame. Kana booda funyoo dheerina dhundhuma 40 dheeratuun hallayyaana sana bu'u akkuma eegalaniin funyoon sun gidduutti jalaa cite. Yeroo kana sonkufiin koochoon ifaa ja'a isaaniif kennamee koochoo sanaan balali'aa bu'aniiru. bara 1266 hanga 1267tti waggaa tokko guutuudhaaf gadaamiiwwan Tigraay keessa jiran manneen kiristaanaa Yerusaalemii fi Gibxi keessa jiran daawwachaa turan. Kana booda bakka Daaddaa jedhamutti jawwee dheerinni isaan dhundhuma 75 ta'e yeroo sanatti namoonni naannoo sanaa waaqessaa kan turan haala raajii ta'eedhaan ajjeesan. Mana kiristaanaas maqaa Kirubeeliif Suraafelii ijaarsanii taabotatti galchan. Shamarranii fi ijoollee malee namoonni dhiironni 3,000 ta'an deebi'anii cuubamuudhaan qorrobsiisaniiru. Bara 1267tti gara Shawaatti deemuun gadaamii Debre Libaanos mana isaanii taasifachuun jiraachuu eegalan. Bakka kanatti hanga bara 1289tti holqa gadaamii Debre Libaanositti argamu keessatti eeboowwan 8 lama dudduubaan lama immoo fuulduraan lama karaa bitaa lama immoo karaa mirgaa taasisuun ofii isaanii gidduu dhaabbatan. Kana booda harka isaanii akka fannootti diriirsuudhaan gidiraa Kiristoosiif fannoo isaa yaadachaa tamassixoodhaan halkaniif guyyaa soomaaf kadhannaan osoo qabsuuranii bara 1289tti miilli isaanii tokkorraa citte. Duuka buutonni isaaniis miila abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot fuudhanii kabajaan kaa'an. Miilli isaanii hanga citutti kadhannaan cimanii kan dhaabbatan waggoota 22f ture. Ammas miila isaanii isa tokkoon bara 1289 hanga 1296tti waggoota 7f nyaataaf dhugaatii malee halkaniif guyyaa hirribni osoo isaanitti hin dhufiin akka hundee manaa dhaabbachuun tamassixoodhaan dhala namaa hundumaadhaaf fayyinaaf nageenya kadhataniiru. Yeroo kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mul'atee galma mootummaa harka namaan safaramuu hin dandeenye kana fudhadhu jechuun arraba biddaa kan qabuu fi waa'ee waaqummaa dubbachuu kan danda'u uffata mootummaa isaaniif uwwise. Dabalataanis mallattoo fannoo kan qaban gonfoo 7 waa'ee amantaa kee qajeeltuuf amantaa barsiisuudhaaf guutummaa Itoophiyaa naanna'uu keef warreen amanne waliin waa'ee amantaadhaaf qabsuuree dhiigni kee dhangala'uusaaf gara Yerusaalem deemtee bakkeewwan qulqullaa'oo irraa eebba argachuu keef waggoota 7 kadhannaan cimtee dhaabbachuu keef
soomaa, sagadaa fi kadhannaan cimuu keef, qajeelummaa fi qulqullummaa laphee qabaachuu keef jechuun kenneeraaf. Warreen yaadannoo isaanii taasisaniifis addunyaa kanattis ta'e addunyaa isa dhufuttis kabaja addaa akka isaaniif kennuufis waadaa isaaniif gale. Xumura irrattis abbaan keenya qulqullichi Takila Hayimaanoot guyyaa 10 dhukkubsachaa erga turanii booda guyyaan boqonnaa isaanii akka geesse beekanii duuka bu'uudhaan akkas jedhan. Yaa ijoollee koo hin boo'inaa, haa ta'u garuu dubbii abbaa keessanii dhaggeeffadhaa. Jalqaba amantaan keessan Waaqayyo irratti haa ta'u. Akka namoota yaada addunyaa kanaan qabamanii yaada nyaataaf uffataan baay'isinaa. Yeroo hundumaa kadhannaa addan kutiinaa. Mana kiristaanaas halkaniif guyyaa tajaajilaa. Gatii Waaqayyo jaallatu qulqullummaa fooniif sooma jaalladhaa. Galatoo kantuu fi kabaja addunyaa kanaas hin barbaadinaa. Gidiraaf rakkina abbootii keessan warreen duraa yaadachaa isaan fokkaadhaa malee. Daandii isaanii yoo hin qabaanne ijoollee isaaniin jedhamtan. Daandii isaanii yoo hin qabanne ijoollee isaaniin jedhamtan. Gidiraan yoo isaan hin fokkaanne gammachuu isaaniidhaan isaan hin fokkaattan. Dadhabbii isaaniidhaan yoo isaan hin fokkaannes mana isaaniin galtan. Isaan fokkaattanii ana cubbama abbaa keessanis fokkaadhaa. Lapheen keessan nyaataaf dhugaatiidhaan akka hin jabaanne foon nyaachuuf daarii dhuguu ofirraa eeggadhaa. Lapheen keessan nyaataaf dhugaatiin akka hin jabaanne foon nyaachuuf daarii dhuguurraa of eeggadhaa. Ololof qabuufis jettanii uffata biyya lafaan of hin bareechinaa. Askeemaan ergamootaa hojii lafarraa waliin hin deemu hoo. Addunyaa kanas waan addunyaarra jirus hin jaallatinaa. Addunyaanis fedhi ishees ni darba waan ta'eedhaaf. Fedha Waaqayyoo kan raawwatu garuu bara baraaf jiraata. Lubbuu keessaniif malee foon keessaniidhaaf hin bitaminaa. Hundi keessan obboloota waliis ta'a. Walii keessanii wal jaalladhaa. Jaalalli hafuura qulqulluun argamu cubbuu ni balleessa. Xurii lubbuuf foonis ni qulqulleessa. Kana yoo eegdan dhuguma ijoollee koo taatu. Kana yoo eegdan dhuguma ijoollee koo jedhamtu. Firii hafuuraas kan oomishtan taatu. Yaa ijoollee koo nagaan isin waliin haa ta'u. Kana booda ani isin waliin hin turu. Jaalalli Waaqayyoo kennaan gargaarsa isaas yeroo hundumaa ana waliinis isin waliinis haa jiraatu. Kana booda abbaan keenya qulqulluun Takila Hayimaanoot umurii isaanii waggaa 99 ji'a 10f guyyaa 10tti hagayya bultii 24 bara 1297tti addunyaa kanarraa kabajaan boqotan. Barattoonni isaaniis abbaa isaanii Debre Asboot awwaalan. Waggoota 54 booda bara 1354tti abbaan keenya qulqullichi Takila Hayimaanoot abbaa Hisqiyaasitti mul'achuun foon isaanii Debre Asboorraa gara Debre Libaasitti akka geeffamutti himan. Kana booda caamsaa bultiif 12 baruma kanatti foon isaanii gara Debre Libaasitti geeffameera. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaan isiniin kan simatu anaan simatee, anaan kan simate immoo isa na erge simatee, raajii tokko raajii ta'uu isaadhaaf kan simate gatii raajii sanaa ni argataa. Qulqulluu tokkos qulqulluu ta'uu isaadhaaf kan simate gatii qulqulluu sanaa ni argataa. Eenyuyyuu warreen xixiqqoota kana keessaa tokkoof bishaan qorraa maqaa duuka bu'oota koodhaan kan obaasu dhugaan isiniin jedhaa gatiin isaan badu. Jechuudhaan kan dubbate bu'uura taasifachuudhaan qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaa yaadannoo duuka bu'aa Kiristoos kan ta'e abbaa keenya qulqullicha Takila Hayimaanoot bitootessa 24 guyyaa isaan gadameessa harmee isaaniitti hafan, muddee 24 guyyaa dhalannaa isaanii, sadaasa 24 luba 25ffaa ta'uun teessoo Sillaasee duratti Sillaasee galateeffachuu isaanii, caamsaa 12 guyyaa baafamuudhaa fi bakkammaa geeffamuu foon isaanii, hagaya 24 immoo guyyaa boqonnaa isaanii gammachuu fi sirnoota furaa adda addaadhaan kabaji.
eebbii fi kadhannaan abbaa keenya qulqullicha Tekla Hayimaanoot hunduma keenya waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoo.